Manchester United torban kana yoo mo'ame leenjisaa isaa irratti murtoo akkamiitu fudhatama kan jedhu abbaan qabeenya kilabichaa ibsee jira. Odeeffannoon gaggabaabaa taphoota Premier League torban kana gaggabaabsee waan isinitti himuuf nu waliin tura. Tapha Liverpool fi Chelsea irratti haa jalqabnu. Kilaboonni lamaan walitti aansanii mo'amanii jiru. Keessumaa Chelsea taphoota Manchester United fi Brighton erga mo'ame qabxii argachuu barbaada. Liverpoolis akkasuma Crystal Palace mo'amee ture. Bara kana kilaboonni mo'amne lama turan. Crystal Palace fi Liverpool. Crystal Palace milkaa'ee yeroo 18ffaaf mo'atee kaleessa immoo yeroo 19ffaaf dorgommii Conference League irrattis mo'atee jira. Liverpool ammoo dorgommii Champions League keessatti mo'amee jira. Mee odeeffannoo kana ilaalchisee leenjistoonni waan jedhan irratti haa eegalu. Karra eegal Liverpool Alisson miidhamee jira. Yeroo inni itti deebi'u ibsuun iyyuu ni ulfaataa jedhan leenjisaan isaanii Arne Slot. Kanaaf karra eegaa isaanii lammaffaa Georgi Mamardashvili akka fayyadamanis ibsanii jiru. Isarrattis amantaa gaarii qaban Arne Slot ibsaniiru. Haa ta'u malee rakkoon Liverpool sarara ittisaa bal'inaatiin mul'ata. Keessumaa Ibrahim Konateen gara Real Madrid deema jedhamee yaadamaa ture. Odeeffannoon kun isa jeequun hafnis kanneen jedhanis ni jiru. Haa ta'u malee dogongorri garee keenya keessa jiru Konatee qofan ilaallatu taphattoota kaanis ni ilaallata jedhanii Arne Slot ibsanii jiru. Garuu dogongorri Konatee baay'ee guddaa ta'uusaa ibsaniiru. Kanaaf of sirreessuu akka qabullee ibsa miidiyaaf har'a kennan irratti eeranii jiru. Gama biraatiin ittisa cinaa lamaan irra kan jiru. Tokkoffaa Bradley bakka fayyadaman kan biraamoo Frimpongin ilaalchisee taphattoonni lamaan iyyuu yeroo shaakalaa gahaa hin arganne ture amma of fooyyessu jenneeti abdanna jedhanii jiru. Garuu tapha Chelsea wajjin qaban injifachuuf akka taphatan ibsaniiru. Enzo Maresca immoo akkas jedhan leenjisaan Chelsea jechuudha. Walitti aansinee qabxii gannee jira. Taphoota 4-5 gara jalqabaa irratti taphanne qabxii gahaa arganneera. Kabooda kana garuu gaarii miti. Sanaaf sababoota gurguddaa lama ka'an kaardii deemaa nuni argataa turree fi akkasumas immoo murtoowwan nurratti fudhataman gaarii miti jedhan. Kanaaf sababoota lama ibsanii jiru. Tokkoffaa kaardii diimaa taphattoonni isaanii argataa turan. Tapha Manchester United irratti karra eegaatu yeroo mandirree keessaa ba'e. Tapha Brighton irratti immoo taphataa sarritti isaanii chaaluu baatu kaardii diimaa bira argate. Ittaanse Benfica yeroo taphatan taphataa sarara fuula duraa Joao Pedrotu kaardii diimaa argate. Taphoota sadii irratti walitti aansee kaardii sadii jechuudha. Kanaaf rakkoo naamusaa qabu taphattoonni keessan jedhamanii yoo gaafataman Marescaan rakkoo naamusaa taasisayyuu argine. Garuu waan nu mudachuu danda'udha. Kana haala akkamiin hambisuu akka dandeenyu irratti waliin mari'anneerraa jedhan. Gara Manchester United itti yoo deebinu Manchester United walitti aansee injifatamaa jira. Torban darbe Brentfordin erga mo'ame qeeqa guddaatu Ruben Amorimiin mudateera. Leenjisaan kun United keessatti milkoofne jedhameeti kan qeeqame. Bakka isaa namni bu'uu qaba jedhamee maqaan dha'ames ni jira. Tokko garee Southgate garee biyyaalessaa England leenjisaa kan turan jechuudha. Southgate garuu Unitedin amma leenjisuu akka hin barbaanne miidiyaaleen tokko gabaasaniiru. Kan biraa hooggantoonni kilabichaa leenjistoota kan akka Oliver Glasner fa'aa maqaa dha'aniiru kan jedhamu jira. Oliver Glasner jechuun leenjisaa Crystal Palaceedha. Taphoota 19 osoo mo'amiin haga ammaatti kan jiru liigota Awurooppaa gurguddoo keessaa jechuudha. Crystal Palace qofa. Kanaaf leenjisaa kana gara Uniteditti fiduu danda'u kan jedhamus jira. Dubbii keenya irratti yeroon kontiraataa Oliver Glasner xumuramuuf ji'oota muraasa tu'aaf kontiraataa haaraa immoo Palace wajjiniitiin hin mallatteessin. Kanaaf United carraa kanatti fayyadamuu danda'a. Rakkoo Manchester United garuu Ruben Amorimiin yookaan gaggeessan ta'e paawundii miliyoona 12 leenjisaa kanaaf akka beenyaatti kaffaluu qabu. Yeroo isa fidanis gara paawundii 12 ol kaffalanii jiru. Erik ten Hag yeroo gaggeessan immoo sanaa ol isaaf kaffalan. Kanaaf leenjisaa ari'uu fi fiduu irratti qofa baasiin baasan olaanaadha jechuudha. Kanaaf hooggantoonni Manchester United rakkoo faayinaansii guddaa keessa waan turaniif leenjisaa kana yeroodhaan ari'uu dhiisuu danda'u kanneen jedhanis ni jiru. Kan biraa immoo hariiroo Ruben Amorimii fi abbaa qabeenyaa kilabichaa Sir Jim Ratcliffe gidduu kan jirudha. Isaan akka ilma isaaniitti isaan ilaalu jedhames kanneen kaasan ni jiru. Amorimiin jechuudha. Kanaaf Amorimiin tapha daqiiqaa 90tiin hin madaallu. Isarraatii amantaa qabna. Kanaaf bara kana guutuu isaaf kennina. Gareen ni barbaadu isaaf ijaarraa. Taphattoota ni barbaadu isaaf mallatteessisna. Sana booda xumura bara dorgommii kanatti leenjisaa kana madaalla malee amma hojiirraatiin gaggeessinu akka jedhan The Athletic illee gabaasee jira jechuudha. Kanaaf Amorim United keessaa ba'a jedhamee amma tilmaamuun waan hin fakkaanne yoo tapha Sunderland kana mo'amellee jechuudha. Kanaaf United qabxii 3 argata. Isin tilmaama keessan barreessuu ni dandeessu. Garuu Manchester United Ruben Amorim jalatti walitti aansee tapha Premier League 2 mo'atee hin beeku. Kun kufaatii guddaadha. Kilabichi kan fooyya'u yoo ta'e taphoota 2-3 walitti aansee mo'achuun dirqamatti ta'a jechuudha.
xumura irratti Manchester City kaasnee ilaalu. Manchester Cityin Pep Guardiola jalatti bu'aa hunda akka mo'ate ni beekama. Champions League, FA Cup, Premier League illee walitti aansee jechuudha. Bara kanaaf bara darbee garuu ga'umsaa gaarii miti. Monaco wajjin yeroo taphatan daqiiqaa xumuraa irratti galchiin waan irratti lakkaameef 2-2 xumuruun isaanii ni yaadatama. Guyyoota lamaan dura jechuudha. Amma immoo Brentford wajjinitiin qabu. Brentford masaanu Manchester City kan ta'e Manchester Unitedin 3-1 torban darbee injifate. Kilaba salphaa miti akka amma jirutti jechuudha. Taphattoota hedduu gurguree leenjisaa isaa dhabullee jechuudha. Haa ta'u malee Manchester Cityin tapha kana injifate gara dorgommiitti deebi'uu barbaada. Pep Guardiolaan akkas jedhaniiru. Amma yoon dubbadhe nan amantan. Barri dorgommii kana gaafa xumuramu garuu qabxii isin tilmaamtan akka ammaa kana hin ta'u na amana. Manchester Cityin gara fuula duraatti dhufa jedhanii dubbatanii jiru. Cityin waancaa injifachuu danda'a moo Arsenal bara kana waancaa Premier League fudhachuu danda'a? Keessumaa taphataan Arsenal Martin Odegaard barri kun kan keenya. Waancaa Champions League, Premier League injifachuu barbaanna. Kanammoo ni dhugoomsina. Taphattoonni hundinuu dheebuu waancaa guddaa qabu. Taphattoonni mallatteessisnes ga'umsa ajaa'ibaa qabu jedhee dubbatee jira. Isin akkam jettanii tilmaamtu? Arsenal waancaa kam mo'ate? Champions League, Premier League moo Premier League Liverpool bara kana sarara deebi'ee mo'ate? Tilmaama keessan nu barreessaa. Torbee gaarii.